qoodiin akka jirtu ibsee jira. Waraana kana keessa harki caalaan waraanni lixaa TV waraanni jiddu galaatis warreen hoggansa keenya jala jiran hundinuu akka galan akka mooraa afur jalatti keessatti deebi'anii achitti leenjii fi tajaajilli barbaachisu kennamee fi sanbooda bifa gartee professional ta'een amma technical detailing waraanaan himamu beektanii waan waraanaan ittiin bu'amu garuu marroon hoggansa waraanaa keessaa ni bahaa jechuudha. Waraanni paartiin adda bilisummaa Oromoo waraana waan jaan hin qabaatu fuuldura. Because paartiin PPTs qabaachuu hin danda'u. Paartummaan tokkollee waraana qabaachuu hin danda'u Itoophiyaa keessatti. Haa seera ittiin bulmaata Itoophiyaa keessatti. Kanaaf marroon Itoophiyaa deemuuf deema. Marroon beekta mangistii illee ni dhaqa. Garuu guyyaa kudhanii amma guyyaa kurnaffaa isaati har'a guyyaa 11ffaa seennee jirra. Guyyaa torbaan tokko booda karaa Finfinnee deema marroon. Finfinnee turaa security keessa turaa bakka waraanaati official high official warra Itoophiyaati hojii wal garkaa Daawit Ibsaa fa'aa wajjin miitingii lafa jala taa'u deeman. Wanni kuni hoteela Sharaatan ta'amoo Hilton ta'amoo Skylight ta'allee hin beekamu gizeechi dhaqan isiniif hima. Achitti Daawit Ibsaatii fi gammachuu ayyaana jaallan hidhaa jiranis akka gallakkifamuuf deeman torbaan lama keessatti. Because mootummaan gallakkisuu deema. Jaalabdii raggaasaa malee jarri kaan hundinuu gallakkifama. Jaalabdii raggaasaa waan hambisaniif dhimma kiriminaalu ishuutu jira koortiin halaaltu jedhanii waan isan ta'e namni kaan gallakkifamuuf deemaa jechuudha. Marroo wajjin wal harkaniitiin addi bilisummaa Oromoo qoftiin wajjin miitingii taa'uu deemti. Bakka fedhanitti kan mootummaan tokkollee keessan seenne qaamni biraa keessan seenne. Isaan gabbahanii ibsa waliin kan uummata Oromootii fi warra dhala jirtan kawaa dhageeffachaa uummata Oromootii fi warri yaadni kun isin gammachiisini sheerin godhina sheer koppilinki godha warroonni kunneen warri gartee Oromoo taatan ka Oromummaaf dhaabbattan sheer godha warri dhaaba wayii jalatti hidhamtee ammoo wanni haasaamu kun waan kiyyaa waan na gammachiisu naasofne jettanii sheerin godhina. Warri qulqulluun sheer godhaa jechuun barbaade sheer koppilinki itti fufaa abbaa mudaa dhiifama. Akkasii walumaa galattuu marroon qaadhimame aangoo sadiif qaadhimame amma namni hedduun marroon waraana jechu ture waraana ta'uuf hin deemu marroon waraanuma waan jaanittuu dhiyaachuuf hin deemu bakka sadiif qaadhimame tokko Afrikaan Yuuniyeen keessatti qaadhimanii jiranii lama wanta kana maal jettaniin Itoophiyaa keessatti takka dhimma alaa takka ammoo ministeera wayii tokko laallee akka gartee marroon hogganu jaam garuu sandura wanni kun ofishaalii hin dhumne garuu ammoo aangoon gurguddoon sadii federaala keessaa sadii naannoo Oromiyaa keessaa akka kannamtuuf dubbatamaa ture jechuudha. Achi boodaas akkuma sadarkaa isaaniitii fi dandeettii isaaniitti caasaa mootummaa keessaa hanga aanaatti warri bilisummaa Oromoodhaa akka seenanii hanga amata sadeen kana bulchiinsuma PP jalatti akka itti fufan garuu paartii isaanii exercise akka godhu paartii isaanii osoo gadi lakkifne bulchiinsa PP jalatti waggaa sadeen as deemuuf hanga aanaatti hanga gandaatti addi bilisummaa Oromoodhaa carraa akka harkatu dubbatamee jira jechuudha. Obboleeyyan kiyya kun hiree guddaa karaa nagayaati. PP illee hedduun galatoonfadhee beekadhaa jiran. Dhugaa kana fudhattee ijoollee tana dhiibuudhaan dhabdee gaafii isaanii fudhattee fi waan seeraan dhumu seeraan finnaa waan obbolummaan dhufu obbolummaan dhumna aangoo isiniif kannina aangoo keessatti hanga gandarraa hanga federaalaatti aangoo wadda bilisummaa Oromootiif ni galama. Kun egaa waggaa takka fudhachuu danda'a baatii jaha fudhachuu danda'a waan boru nama ta'uu miti. Aangoo kana maqaan nu uummata hanga uummanni aangoo isaanii kan nutti ammaan tana PPtu qooda kannaafi jechuudha. Fakkeenyaaf bakka pirezidaantiin jirutti itti aanaa takkaa'uu barreessaa wayii takkaa'uu ofiisa wayii maaliif kana konfidensii uumuudhaaf addi bilisummaa Oromoodhaa akka hin dhiibamne akka miirri dhiibamu itti hin dhaga'amneef mootummaan kana godhuuf deema. Waa hedduu tokkotu jira diiteelii garii mataa nama dhukkubsaa waan asirratti yaada gaafii tokko dabala fakkeenyaaf Jaalmarroo fi Daawud Ibsaa jidduu haalli baariin mul'ataa jira. Gaaffiidha. Gaaffii gaafachoota. Daawud Ibsaa hedduu Jaalmarroon akka malee Daawud Ibsaa dhaadheessuu ture akka gartee nuti ammaa siyaala kanaa jennu sanii miti. Inni hoogganaa keenyaa irra deddeebi'ee addi bilisummaa jaarmee biraan qabnu adda bilisummaa Oromoo malee abaa woboodha damee waraanaatii je'ee waan kanarra dituu ture. Kaayyoon keenyaas tokko garuu Jaal Daawud karaa nagayaatiin gisee biyya galu qunnamtiin keenya adda citee waan akkasiisan kileem godhe jechuudha. Sababa sanii jechaa fi
mootummaan Itoophiyaadha haala san hunda akka mijjeessuuf dirqama fudhate. Kana jechuun hoteela isaan barbaadanitti security'n gayaan godhamtee fi baajanni godhamee fi addi bilisummaa Oromoodhaa hangi high official warri ta'an gumii sabaatii fi hogganoonni gurguddaan central committeedhaa fi dameeleen waraanaa hundinuu bakka security'n isaanii gayaan jirutti wal qunnamanii waliin marii godhan. San booda qorri sabaa yeroo isaan barbaadanitti adda bilisummaa Oromoodhaa itti fufa. Hanga qorri sabaa taa'utti aangoon tokkollee hin kennamuuf ammaas kanaas walii galanii jiran. Qorra sabaa ta'anii paartii takka deebi'uu qaban. Marroon I think interesting akka mul'atti fakkaatu. Marroon keenya fi waan kana jedheef deeggartoonni asirratti maal jedhanii deeggartoonni jechuun waan deeggartoonni jedhan dubbachuu barbaadetti. Daawud Ibsaa gantuudha. Nuti qabsoo kana gaggeessinee jirra. Abaa Owwaboon dhaaba ta'ee itti fufaa wad jedhu Daawud Ibsaa immoo laayisensa alaaballee waan hundaa isaan beekamee jira. Immoo alaabaa biraa baafatu moo akkam waan jedhu wal karakkaraa turre. Amma warri asirraa fakkeenyaa fi waan isaan gammachiisu warri asirraa waan isaan gammachiisu qofa yoo dubbatan galgala dhageeffatanii rafuu barbaadan Daawud Ibsaa dhiibaniiti addatti abaa Owwaboon dhaaba jedhanii deemaa jiran. Isa kanaaf gaafii kana kaasee jechuudha. Waan kana akka jalaalee namni itti isaan haasa'an kun anaafisii miti warra professionaalii CIA Ameerikaadha. Intelligensii addunyaa tana guutuudhaatutu warra gartee detail abaa'oon jaarmee isaaniitirraa eenyu akka hogganu waan kana hunda beeku. Dhufanii akkas jechuun hin danda'an. Jaarmeenni seeraan jiru hagalmaa'ee jiru qorri sabaatiin kafilame Daawud Ibsaatii jee marroon ni beeka waan seeraa ni beeka. Waan deeggartoota isaaniitti himanii fi wanni addunyaatti himan adda. Deeggartoota isaaniitiin abaa Owwaboodhaa of ta'eetii jiraata maarree janiin. Deeggartoota isaaniitiin Oromiyaan ni booloboomsine janiin. Deeggartoota isaaniitiin Abiyyi Itoophiyaan jaalannu Abiyyiin Amaara janiin. Addunyaan akka jedhe kan ammoo Abiyyiin obboleessa keenya Itoophiyaan biyya teenyaa ni dhiibamne malee ni jaalanna. Daawud Ibsaadhaa hooggansa keenya paartiin teenya konneekshinaatu adda citee janiin. Kuni waan isaan biratti haasa'an zuum irratti haasa'anii fi wanni addunyaa biratti haasa'u wal addaa jechuudha. Abbaa mudaa dhugaa keetti reef mantanaa ummaa mana tokko keessatti waan haasawaa jiranii waraanni keenyanii deeggartoota waan jechaa jira waraanni keenyanii akka waraanni ammaan tana waan takkaan isinii mana geeffadha waan takka obboleeyyan waan takkaan isinii ijoollee teenya waan gootan abbaan mudaa yaadicha waan jechaa jiran abbaan mudaa mi'eessoo mootisaa galatoomii baga nagaan naa dhufte leenca kiyya. Waa baay'eetu jira. Amma abbaan mudaa wanni inni dubbatee deeggartootatti wanni himanii fi wanni addunyaa biratti haasawan garaagaraa. Wanni deeggartootatti haasa'anii fi wanni uummatatti haasawan tokko. Wanni garuu addunyaa biratti haasamu Abiyyi akka jaalatan, Itoophiyaa akka jaalatan. Waa'een kanaa addunyaa biratti haasamaa jechaa jiran. Uummataa fi gareedhaan waasaappii keessattii fi uummata biratti ammoo adda cirree walaba isin baafnaa Itoophiyaa ganaxalleetii adda baafnaa kuni siyaasa uummata biratti haasaamuu jechuu isaati. Obboleessa kiyya waan tokko qofaan si malaalee waan tokko qofaan isin hima. Amma waraanni uummanni Oromoo kun sensitiividha dhaggeeffadhaa waqtii kanaa obsi boona. Niifin kana uummanni Oromoo kun sensitiif waan ta'e jecha waraana kana ni hiikkachiifna jechi jawsan hin fayyadaminaa jaan. Obsinaaf. Daqiiqa tokko qofaan dubbadha. Waraana ni hiikkachiifna jiinaadha ni galchina jiinaadha. Waraanni humna karaa filateenii koominitiin professionaalii wajji diil gooti jaatuma dubbadhaa jaan. Because tarmiin gartee ni hiikkanna yaa'usani mooraalii waraana bilisummaa Oromootti itti haja'urraayi waraanni ni hiikkataa sinjinaa ni galaa sinjinaa Oromiyaa keessa jira. Ani bara amma sanii miti abbaa mudaa waniin dubbachuu barbaade waraanni hiikkatu waraana keenyaa mi waraana mootummaati malee Abiyyiitu seeraa dhiyaataa Abiyyi seeraaf dhiyaataa waraanni mootummaa hiikkata. San waan deeggartoonni jaan dhiiseetti itti dhiisan. Waan deeggartooti isaanii maa jiranii siima bara deeggartoota isaaniitiin akkana jechaa jiran amma wanni kan akkanaa kun eessa nama geessite gaamee yaalaalame. No hajaani namni kubbaa miilaa deeggaruu wal ajjeesu obboleessa kiyya. Dhiisi hajaani irra laalin. Akkasi ati waa hundaafuu baga rabbiin karaa nagaatiin xumure boo. Abbaan mudaa mee yaadicha itti fufi abbaan mudaa lammataa ta'e dabaraa jirtu si dhorge. Wanni lammataa kanin jechuu barbaade waan kanaa wajji waliin qabatutti intaala kiyyaa fi hubannoon jara Amaaraa kanaa wajjinis arkee caasaa isaanii keessatti hedduun hirmaadha jechuudha. Waanin arkee Itoophiyaa sana
Oromoon dhiiga siitiin qabeenya siitiin beekumsa siitiin jaartee nu saamamte Itoophiyaan. Baroota dheeraadhaaf irraa hongoyne Itoophiyaa keessatti magaalota irraa dhiibamne cunqurfamaa turre kun beekamaadha rakkoon qabu. Garuu Itoophiyaan maqaasii osoo hin ta'in sirnaan nu gabroomsee jechuudha. Amma bara bulchiinsa mootummaa Oromoo kana keessatti warri gartee olaantummaa saba tokkoo leellisan warreen obsiniin kan amma hin fitadha. Warri olaantummaa saba tokkoo leellisan. Abbaa mudaa warri inni amma namni kun abbaa mudaa galatooma amee takkaan wobsaa. Amma namoonni gaafii abbaa mudaa raaga abbaa mudaa ajandaa xiinxala isaa kaanitti achi hin dabarre abbaa mudaan wobsaa. Gaafii an gaafadhe kanas ta'a ka kanaan alaas. Hordofaa akkuma amma namoonni asitti argaman nama kan isin argutti hedduun keessan deeggartoota PP fakkaattu gaafii tokkoon isin gaafadha. Wanti miidiyaa gubbaa deemaa jiru tokko jeneraal namoota keessa jiru PP jettee lafa kaa'e anamma dhaaban qabu ila loosan dhagayka namni tokko yaada giddu galeessaa qabatee isin biratti yoo gabbaa'e deeggartoota ibalu jettanii yoo fi deeggartoota taatan anamma deeggaraa miti. Ayyee. Maqaa san kennu yaada giddu galaa waan jedhamu yaada giddu galaa waan jedhamu kana tuyyuu fudhatama hin qabne ijibbaata maaliifi osoo haati kee du'aa jirtu osoo obboleessi kee Oromoon guutuun hidhatti guuramee dararamaa jiru ati akka waan qaama Oromoo irraan ta'inii akka waan lammii biraa taateetti Oromoo irraa adda of keettee yaada giddu galaa waan jedhamu kun soba. Takka achi maxxanii takka akka sabaatti dhaabbadhu waan sabni barbaadu. Oromoo taanetti waraanallee jibbine ila dhagayi Oromoo ta'uun kenna waraanni nu ajjeesaa jira martu hin jibbine. Kanaaf nuti kan ajjeesaa waraanni ajjeesaa waraana mootummaati malee waraanni bilisummaa Oromoo evidensii qabda waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo ajjeesu. San seeratu mirkaneessaa bar jecha keetii miti ila bakkeen keessaa bahuu dadhabdan yeroo baay'ee kan karatti isin deebisallee jedhee yeroo baay'ee yaadu inni mameetane. Amma qaama kana itti gaafatamummaa godhaa jetta. Qaama kana ammoo bilisa godhaa jetta. Qaama kana maraa ka bilisa godhuu danda'u eenyu lafa kaa'uu dadhabdan. Seera fi heerichatu mara sii qulqulluullee waamet ka yakka qabullee waamet yoo haati dhugaa qulqulluu taate qulqulluu siin jedhu seera. Ka balleessaa qabu sanillee ka waamee balleessaa qabda jedhuun seera. Kanaafuu asuu bakka san hin geenne waan kan kee yoo balleessaa qabaatellee dhoysitee saniin balleessaa qabaa kophatti jetta. Nu ammoo uummanni akkas hin jennu. Uummanni namni nu ajjeesaa ture waraana lamaan jidduutti dhumaa turre. Isaan lamaanutti gaafatamanii seerri addunyaa lamaanuu nu haa qulqulleessuudha nu jechaa jiru. Kanaaf akkamitti kana jettanii bakka sana sodiqqoo yakkamaa fi yakkamaa dabaaftanii. Ijibbaata waan takka yeroo gabaabtuu bakka dalagaa fi deemu deema daqiiqaa lama naa kan. Abbaa mudaa daqiiqaa lama sii kennan hin jiru narra dhaabadhu abbaa mudaa maal taate jaalagi. Hojimaan mari'ataa turree miti. Nama yaadatti amanuudha. Itti fufa ani rakkoon qabu daqiiqaa lama onaa kanatan sagantaa takkaan dubbachuu barbaadee deema. Ireen kiyya. Amma wanta miidiyaa gubbaa deemu tokkotu jira. Jeneraal Damisee amanuu namichi jedhamu wanta namoota marii san irra turan keessaa nama tokko raqaama mootummaa wajjin ergame. Kana miidiyaa gubbattiin argee dhayxanii ilaaluu danda'u. Caaltota akka laafa'atu iyyuu poostii godhanii jiranii dhayxanii jala dubbisuu dandeettan. Ani waan evidensii waan miidiyaa irratti argeen dubbadha malee waan keessi kiyya yaade dhufee asirratti hin dubbadhu waan lafa jirurra wayin isin gaafadha. Namni suni muummee ministeeraatitti yeroo deebi'anii muummee ministeeraa wajjin marii godhan waan waraanni bilisummaa Oromoo nu gaafate hunda yoo lafa kenne biyyi tun gara nagaatti ce'uu dandeetti jennaan kallattiidhaan osoo sa'aatiitti hin kennin Abiyyi bakka sanii akka kallattiidhaan biyyatti deebi'uu godhee biyyatti deebisee harkaa qabaa jiran. Isin ka asirraa ka jechaa jirtan Jaalmarroo fi warri hogganoonni abaaboo soba kun soba. Never dhaabat waan miidiyaarra jirudha dhaqii miidiyaarra dubbatu ani keessa dubbataa hin jiru. Loosan abbaa wanni miidiyaa gubbaa jiru olola tuni warra namni hawaasitti maxxansuun jibbaata ni jidda. Amma iyyuu lama abbaa mudaa wajjin nama butuu deemtaa jechuudha. Yaada kiyya naaf hin kabaju waan ta'eef. Abboona mana isin muggutaan jiru. Nuna jeeffadhu maayii abbaa mudaa maayii irraan bahin. Ila laalaa jiran waan tokko ibaluu jedhee social media irra waan deemaa jiru footoon marroo kun Ameerikaa keessa geeffamee cabbii keessa dhaabamee social media irra deemaa jira. Kana dhugaa jennee fudhannaa. Kanaaf
Kun suuraa fi barruu waladda. إلى مين أنا لوتن يا ساعة إلى وانا ساجرو أبا إلى أبا مودا كل يادي كم دبي أبا مودا خلوص هنك أولا نسقافة تسند ديكون وتوك مي أبا مودا من وابسا أبا مودا براد تكتك خلوص مالي دبيسا وان دبچو بربادو نمفتا تشيفني برا كونكيسا مالي براس انت أسواجرتا وان براس انت أسواجرتا أكاد فيلت ناسو كأكاد فيلت أسا يباسا مالتا تسال يادي كرتا أسواجرتا soba media gubbaratti namni barreessa nuuni mini ani ilma video miti kanamni akka ofii fedhe haadanatti dhawatee gara fedhe nama saku gara fedhe natti dhaqa jechu akka ofiitti amanetti haasa'a sammuu bilisaatiin qalatee ilma bilisaati ilma abbaa oti malee ilma milishaati ijibaata abaa'oon sunuu bara video hojii haasawaa jira please carraata godhaaman opiidiyoo wajjin sirna hojii haasaa jira opiidiyoo ergama sirna mataa isii qabaattee hin beektu ijibaat ayye ila carraa fudhadhu ayye dootan takka jilli kun gizee dhaqu ni kakata lakkoofsi isaanii ni kakatan dhugaan dubbadha jaanii gaafatan awutooritii isaan qaban gaafatan yoonii fi isin murtii murteessitan biyyan namni isin booda jiru ni fudhataa janii gaafatan namni isin duuba hafee jaanii gaafatan hin jiru mootummaa Itoophiyaa bakka buunee dhufne 100% full authority qabnaa jaaniitiin dubbatan jechuudha. Yoo isaan authority jechuun aangoo ittiin waan dubbatan waa murteessan qaban jechuudha. Yoo ni fi dhukkubsatanii yaadatanuu haakima seenaniitti hanga sabsabaan san dhumu bakka san tursiifaman akka nama mana hidhaa jiruutti because cidhiisantu faca'a. Namni achi seenee bahuu hin danda'u. Amma fakkeenyaaf amma qabu kan natti dhagee jira. Karaa miti abbaa mudaa ga'ee hojii isaa maali? Dhimma kana ministeeran nuun beekan abbaa ilaallatu qofa qaba dhimmi kun. Abbaa mudaa icciitii kana eessaa fuudhee namaatu achi keessaa beekan asirratti haasa. Yaadatte yoo ta'e ila marii gaafa kanaan dura Taanzaaniyaatti ture ijibbaata yoo yaadatte marii sanarratti maaltu ture? Waan jedhan fakkeenyaaf Maamuud Kadir gaafa asiin dura san dhimmi kun dhumate mariin dhumate marroon farrame jedhee nama kakate keessa nama tokko deebi'ee dubbiin soba ta'e. Dura abbaan mudaa namuma akkasiiti. Wanni kun salphina isaatiif irri kijibu. Abbaa mudaa ta'ee deebii maal? Ati maal as keessaa qabda marii kana keessa qooda akkamii qabda? Lootan deebiin si adeemu lootan abbaa mudaa deebii qabdaafi? Abbaa mudaa wanni inni na gaafate tokkoffaa abbaa mudaa eenyu fayyadaniif ani ilma Oromoo tokko nama biyya alaa marii makana keessa akkamiin akka qabaachuu danda'e akkamiin waan akka qabaachuu danda'e ga'ee hojii isaa maal inni abbaa mudaa kana irraa qabu. Dho'isaa ila abbaan mudaa dho'isaa ministeera qabaachuu danda'a. Waan sana amma asitti faabilisaan baasitti dubbiyaan gootii miti dhugaa jirtu isinis baraa deemtan. Abbaa mudaa akkamiin qabaachuu danda'a isa jedhu sun asirratti waan ol baasee dubbatu sun asirratti ol baasee dubbatu. Hin dubbadhu ani dhugaa jala deemi. Gaafii hangaafa adda qofa kanaa deebisu godhe jibbaata. Maa deebisaa raabaa. Ga'een hojii abbaa mudaa maali? Abbaa mudaa maaltu dinge? Akkamiin marii kana keessa qabaachuu danda'e inni diyaaspooraadha. Laali marii kanaa akkamiin beekee kan hin jiru piroomisaan uummata kiyyaa seenee jiruun mana jibbaataa kanatti amma dura asiimeetiin jira. Ani nama Oromoo tokko biyya alaa jiraatu dandeettii mataa kiyyaatis qabu. Ammaan tana Itoophiyaa shall continue jaarmee jaamu keessatti gargaarsa mootummaadhaatiif dippiloomaasii irratti dinagdee irratti bara Itoophiyaan Tigraay wajjin wal lolu turte san kan jaaramne itti jirra jechuudha. Biyyaas nan deema asis nan jiraadha ani lammii Ameerikaati garuu Itoophiyaan biyyatiyyaa handhuurti tiyyatti awwaalamte Oromiyaan biyyatiyyaa uummanni Oromoodhaa immoo uummata kiyya waan ta'eef yeroo hundaa'u hojii isaaniitiin hojjedha jechuudha. Garuu ani akka nam tokkotti hojii kun naaf hojii cinaachaati. Achumarra dhaabe abbaa mudaati lammii Ameerikaati dhimma biyya sanii keessa maaltu naqe? Lammummaa fi biraa ammaan tana achumarra dhaabe lammi ati lammii biraati. Amma dhimma lammummaa kanarratti yoo ta'e wanni itti paaspoortiin Jawaar Faarratti cirame waan kana. Ati lammii biyya Ameerikaati akkamiin dhimma sana keessa waan kana odeeffannoo qabaachuu dandeette. Hatta wanni kun dhaggeeffadha. Walii dhagaa akka jiran salaamu alaikum jallisaan rabbi. Walii dhagaa. Ilmoo dhiigaatti waliin morminaa fi maal taatan? Gisee gaafatan iloosan maal taatan? Isi dhaggeeffataa wal dhaggeeffadhaa bana. Isin gabbuusan miyuuti godhaa jira. Miyuuti godhaa jira. Yeroo gaafattedha. Afacha miyuuti sin godhaa. Ana miyuuti sin godhe naa ubsaa takkitti adeemsa sirreessina. Laal
abbaan muudaa waan kana ministeera kana eessaa argattee wati jettan jaran ministeerri paablikaali namatti himamu akka jirrellee beekuu qabdan. Abbaan muudaa waan kana ministeera guutumaan guututti nama qabu. Kanaafuu eessaa argatte ga'een kee maali eenyu sii kenna jechuuni paablikii gubbaa akka jirtu dagachuu. Sanii miti namni miseenjeraanuu keessa waan akkanaa walitti haasa'uu akka hin dandeenye haga wanti ministeeraa kun dhumatutti akka ta'e namni hin beekne hin jiru. Asoo kana guutuu beektan ministeera eessaa fuuti asumarratti paablika irratti akkasii himu ga'ee yookaan achi keessa mariisan keessa jirtaa kuni gaafii akkamiiti. Kanaaf namni kun guutumaan guututti waan kan lafa kaa'ee jire yoo adeemsa booda keessa wanni abbaan muudaa jedhu kun soba ta'e abbaan muudaa ministeera dhugama achi keessaa hin qabu jechuudha. Amma immoo gabbee abbaan muudaa haga Geetaachoo Raddaattu gaafa kaan natti himee yookaan marroo natti himee haga jedhu eegaa jirtan natti fakkaata jechuudha. Kanaaf ammoo kun ministeera seera siyaasa hubadha. Kun sadarkaa kanaan gaafiin loo sanatti gaafa maal achi keessa jirtaa kanarraa ka'eedha. Ejibbaata masginti. Jara lamaan irraayyuu yaada fuudhi malee jarri lamaan akka gaafii walitti hin deebisne maali jennaan namni information namarraa fudhachuu danda'a jarateen wanni isin wal karaa kartanii maaltu jira. Information asin jiru ijibbaata. Wal dhaggeeffadhaa wajji haasaa jiran kuni waan kilaashii walitti tokkisaa irratti miti keessa. Ila ijibbaata yaadachiis waan tokko jira dhagaa poolisiin addunyaa tana lammii lafa alaa ta'uu fi yetuulid jechuun dhaloota citizeniif lammummaan gargar. Nu biyyi faranjii citizenii malee lammii miti. Laala. Amma mucaan bakka bu'aa ba'oo kokordaa is American but is dhalootaan lammii Ethiopiaati or deeggara paartii suniiti. Ammoo abbaan muudaa seer poolisii ilmi namaatiyyuu ateennu maal hojjetta Ameerikaatiin citizenii.